Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtan kabajamtoota fi daawwattoota chaayinaalee keenyaa. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti jalaala qabu isin jala har'aan kana viidiyoo gabaabduu qabadhee isin dhiyaatee jira. Viidiyoon keenyallee kunoo kana fakkaataa akka qophii keenya xumuraatti akkama ittiin ibsan isin argata. Viidiyoon keenya qophii keenyallee kunoo kana fakkaataa dhiyaata.
Thank you.